Appilikeeshinii hin deemna lafa fageenya dheeraa yoo deemne qarshii nuuf kaffaluu yeroo nu isteeppii fuunu nu duukaa lakkaa jechuudha. GPSdhaan yookiin fiizikaal aktiivitiidhaan kan nu duukaa hojjetee koonii walitti qabannee gara birriitti jiraachuu dandeenyu aappii ittiin qarshii irraa argachuu dandeenyu. Deemsa irra deemnu qarshii kaffaluu jechuudha. Hin kaffalaa miti fiizikaal aktiivitiidhaan sirna qarshii online irraa argachuu keessa waan jiruufi gosa adda addaa jira. Isaan keessaa tokko work task kan jedhamudha. Deemsa hojii jechuudha. Fakkeenya isaanii lafa dheeraa waan hin deemnee fi namni akka lafa dheeraa hin deemnetti yaadu mee appilikeeshinii kana akkamittiin irraa akka hojjetamuu fi eessaa akka buufamuu fi akkamitti akka inni akkaawuntiin isaa banamu mee isinitti agarsiisu. Chaanaliiwwan kanaaf warri haaraa taatan saabskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa jecha. Warri maatiiwwan keenya taatan immoo viidiyoo guyyaa guyyaatti gadhiifnu hordofuu hin dagatinaa jecha. Mee gara viidiyoo adeemnu. Aappichi kun kana fakkaata. Aappii kuni kallattiimaan isteeppiin deemu wanni godhee gara koonii kanaatti jijjiiradhe jechuudha. Gara koonii 100 yoon guute asitti sarara ishee gubbaa kanatti koonii tokko naa lakkaa'e jechuudha. As keessaa yoon koonii 10,000 guute koonii 100 sitti naa lakkaa'a. Gaafan koonii yoo xiqqaate koonii warra kanaa koonii 3,000 walitti qabachuun qaba jechuudha. Ergan koonii 3,000 walitti qabadhee gara peepaalii kootiitti dabarfachuu nan danda'a. Peepaalii immoo akkamitti itti dabarsaa? Mee jalqaba utuu gara peepaalii yoo naqne akkamitti isaan aappii akka inni taa'u isinitti agarsiisu. Karaa biraa waan biraa isin gaafatamne Google akkaawuntiidhaan loogiin godhi isiniin jedha. Yeroos loogiin Google akkaawuntii isin gaafata malee waan biraa miti. Fakkeenya Google akkaawuntii kana yeroo loogiin gootanii kallattiimaan gara wantii kanaatti isin dabarsa. Yeroo gara kanaatti dhuftanii gara boonis jedhu kanaatti geemiiwwan kana taphattanii viidiyoo illee ilaaltanii ammas koonii keessan kana karaa biraa walitti qabachuu dandeessu. Adeemsa deemtan malee kanaan booda eessatti buutu koonii akka inni koonii keessatti isinii dabaluu fi mallattoo ishee kanatti invite friend jedhu kanatti buutu. Kanaan booddee enter code jettu. Koodii inter koodii isiniin jedha. An koodii isaan koodii isiniin gaa koodii 30 akkatti isinii lakkaa'aa jiru. Kallattiimaan koodii isinii kaa'e kanatti fayyadamuudhaan gara wanti xiqqaa hirachuu dandeessu. Linkii diskiripshinii irra isinii kaa'eefis jira. Inter koodii bakka jettu kana yoo argarte ta'e kallattiimaan akka loogiin gootaniin kuno inter code isheetu kan argaa jirtu asitti buutu jechuudha. Kanaan booda yeroo inter code kanatti buutanii bakka koodii kanatti bakka koodii as taa'ee jiru kanatti koodii aangoo safaraan galchee jiruu fi koodii kan biraan hangaafatu jechuudha. Yoo koodii kana asitti galchanii boonisii isiniif kennaa jechuudha. Asitti buutanii jalqaba gara invite friend itti buutu gara gajjallaa kanaa jechuudha. Sarara kanaatti buutu kanatti buutu koodii isiniif kaa'e kan ammoo gashitu asitti jechuudha. Isa kana gameetii jechuudha. Koodiin qofaatti isinii kaa'e kana gashitu. Filatamaa jecha karaa ittiin baafatamu immoo kunoo peepaalitti baafachuu dandeessu. Yoo xiqqaate koonii 3,000 hanga $15 kaasee hanga 50tti jira. Koonii walitti qabattanii baafachuu dandeessu. Peepaalii sirriidha. Sirriitti dabarsaa. Isin dabarfadhe erga ilaaluu dandeessu. Nagaan naa turaan jira. Viidiyoo biraa amma walitti deebinutti chaanalii keenya saabskiraayib gochuu hin dagatinaa.